أما لما نسني هذه بسوا ما لفوسه سبوا سيف من أنيم بيخو يرو أما جرو خناتي حالو من كينيا بيسون كيس جرتو أصون كيكوت عبد الرسول أن تبدأ يرو جنوتي هوجزي سياسة أصون يو سياسة را أبدي كتاتي أما بود سياسة توبت لنا ميجي وتاتي سون خرطوك by the way وانين أفاني التيمي سنتي مجرى أفاني خلتي وانين التيمي يو سياسة توبتي أما بود سياسة رومو في توبتي أم بربادو جي توبتي غرب رق قداني سريدا تلسون غرو إمي أمتا كنا نلالتي أمتا كنا حقنا نراقبا yaadaan qaba uummata kanaaf kaja'u taate dubbachuun dirqama jechuudha. Boru gaafa dubbiin oowwite qofa ta'uu hin qabu. Rakkoo uummata ammarraa dubbachuun barbaachisaadha. Lammaan galata qaba amma duraa jeetiin jira. Warra biyya saamaa jiru maafiyaa tana hojii ta'ee uummata saamuuf ajjeesuu dhabuurra keessaa ba'uun galata kennisiisaaf. Garuu immoo dhageettiif kabaja uummata keessaa qabu san fayyadamee uummata kana anis yaaleetiin ture barsiisuudhaaf. Ini dadhabe roorroon miidhaan uummata irra ga'u na dadhabsiifnaan itti deebi'e. An dalagaa eegaleetiin ture jireenya mataa kiyyaatiin jiraachuu ture Keeniyaatti. And I love that country. Kan inni deebisee keep olis seenee tabira seenee foonii fi jechuudha. Kanaaf an akka kiyyatti lammaa qofaa miti namoonni birootis yoo fuulduree Oromoo fi Itoophiyaa irratti gara fuulduraa shoora qabna kajaan taate arra dubbachuun arra qabsaa'uun arra waan danda'aniin uummata kanaa dubbachuu fi gargaaruun barbaachisaadha. Ka dhaloota hedduu negatiif hin ta'ina. Akka Oromoon amma 8 kana taateen uummanni guutuun osoo maraatee irra laalamuu qabu. Amma 50 qabsooyne roorroo alagaa ofirraa kaafne warri baadhanne ol baafne warri kaleessa afoo hin laayyannee bira dabarreef kaabineen qenda keessa nama nurraa fidde wallagga hin jiru barjoolle namni hin jiru amma godin horroo guduruu jedhamu kana fa'aa bakka fakkadaan fa'aa socho'aa turan kana dargaggeessi hin jiru manguddoon hin jiru abbaan qabeenyaa hin jiru qeesiin lubbuu qabu hin jiru dhabamsiisanii jiran shawaa lixaa kana fixanii jiran wal jidduutti shawaa ba'aa kana amma dheengadda gadaa tuulamaa takka ni maxxansaa turre gardanii manguddoo beekumsa qabdu laayibireerii gurguddoo meeqaa dhalaak ta'e beeke. Kanaaf ijoollee amma Saawud Arabiyaatu gareetu rabbashtu kana we need collective therapy bara akka biyyatti akka uummataatti wanni nuti keessa deemne. Mirqaana oowwaa 2018 san keessa balaa hamaa ajjechaa caaluutiin samiitu hixxeen wanni nu keessa turre ijoolleen tun hoggaa dhuftee xiqqashoo express gootu. Biyya bilisa baateeti biyya arabaa dheetee gabroomtee bara ilmaan teenya. Biyya arabaa keessa ta'ee aara qabdu hoggaa baatee asirratti hoggaa dubbatte understand godhuun barbaachisaadha. Understand them. Garuu bilchina qabdi ijoolleen tun. Ijoollee magaalaa keessa deemtee waa haasoo ittiin hoggaa laaltan. Maturity siyaasaa isiin qabdu ani nama siyaasa qortu. Psychology uummataa amma tokko ni ilaala. Political psychology isaa. Osoo wal arrabsitullee bilchina siyaasaa qabdi ijoolleen tun. So isin warri asaba baatan kun arrabsuuf xiqqeessuu osoo hin ta'in suuta richanneling energy isaanii richannel godhuu qabna. Gara positive ta'etti suuta xiqqeessuun ari'uun maaliin osoo hin ta'in taphachiisaa akkuma dooktorii fi sheetichi fa'aa godhan kanatti taphachiisaatis maal godhaasis gorsaatis sheekonninis qeesonninis waan rabbiisis itti himaa ijoolleen tunis immoo waan araadummaa kanas itti himaa nummoo waan siyaasaas itti himaa suuta deeffannaa. Deebisaa barsiisaa suuta barsiisuu osoo hin ta'in wal'aanuu barbaachisa. Oromoon wal'aansa barbaaddi. Oromoo tan wal'aannee bara dura. 91 caba guddaa ture Oromoodhaaf. Injifannoo guddaa ture caba guddaa ture. Sanboota namuu 91 leencoo lataa 91 sooja'u ammatti 20 Oromoon tu jika keesseente. Sanboota 2012 irraa kaafnetti wal'aannee Oromoo tana akkuma haakimaatiitti akkam goone collective self esteem namni isinillee dargaggeeyyi malee bara sana immoo hoggaa mana taasisaa dhayitee Minnesota sana keessa Oromoon faayidaa qabdu Oromoo waliin taatu Oromoon tokkummaan qabdu maal akka amma gartan kanatti Harargeen gosa adda addaatti Arsiin gosa adda addaatti Wallaggaa maal qabdu ture suutuma waan irratti wal ta'uu baannaan taakalee isaa jenneeti
qophii afran kalloo, qophii haala biraa, qophii sochii bacaatuu lamaa tabaalee osoo jennu muuziqaa Hacaaluu Faanii dhufeen wargaa suuta deemnee Oromoo kan wal'aanee jiru. Wal'aanamuu qabu uummanni kollektiivii wanni isaa akka deebi'uuf. Amma caba hamaa keessa seenee Oromoo waggoota dabre kana. Amma suuta deemsu jirra. Suuta wal'aanaa deemaa jirra jechuudha. So ni wal'aannaa. Ijoollee gorsa qofa hunda ni wal'aa deemna. Dura waa'ee gaaddisaa wal qabatee fi mooraa qabsoo ni ibsita. Ce'umsi waan amma karaa qaba. We're moving from liberation movement waggaa 50 sochii liberationiiti. Gita gittaa warra biraa irratti godhaa turre. Amma we're moving to democratization. Mirga walootiif qabsaa turre duri. Amma mirga walootis jabeeffachaa mirga namoota dhuunfaa. Gaafii nama isin kaasaa jirtan bar gaafii nama reemu jimaadhaan wal qabatee saamichi gibiraa adda addaa kun wal qabatee gadiinagdee wal qabatu kun namoonni Oromtichii fi Oromtitti akka dhuunfaatti dur Oromoon waliigalaatti qabsaa turre. Amma Oromtichi akka mataatitti mata mataatti mirgi isaa eegamuu qabaa wajjau irratti kan socho'aa jirru. Mooraa isaa deema. Akkuma reefsu hin jee ijaarame xiqqaa jira lakkoo isaan. Wal wannaan ni jira. Amma immoo amma reefu filannoodhaan isa nagaasee nagaafatee ture kaaba. Filannoon kunis gaarii maal godhaa? Kiliir godha amma. Babargaanfataa ture namoonni adda addaa fi jaarmanii adda addaa. Amma Oromoon bakkuma lama jirti. Bakka lamatti adda ba'uu qabdi. The haves and the have nots. Warra aangoo qabatee sirna kana fufsiisuu barbaaduu fi lakki jijjiiramni dhufuu qabaa warra jiru qofa. Amma bakka lamatti adda ba'uu jirti jechuudha. Sirna kana tufufsiifnaa akkuma jirutti Oromoo ajjeesaa nyaataa itti hafuufuu nyaatuun ajjeesuus Oromoodhaa itti hafuufuu lakki Oromoon kan qabsoo jedha kanaaf miti nagayaan baatee galuudha qabdi ooyiruu fi irratti dalagattee saamamuun qabdu kajeewu bakka lamatti adda bahee jira jechuudha. Mooraan kun of course clearly adda bahu waliin haasa'in nama jijjiiraataa. Haa ta'u garuu kana clear debating gara lamatti bahuu qaba. Warri qabsoo irra jiru jireessaan wal qabna mariilee hedduus ni goona sun isin yaachisin. Akkasuma itichaa jirra. Isinitti beekama amma duras akkuma waraada akkumatti karkarsaatuma waan uumne ammas uumaa deemna jechuudha. Waa'ee gaaddisaa jettee gaaddisa Oromoo aangoo irra jiru kanaatu fashalse. Maaliif yaadni gaaddisaa maal ture? Gaaddisa bakka Oromoo qofa osoo hin ta'in booda gaaddisa akka Itoophiyaatti uumne eliitiin hayyuun biyya sanii waliin mari'atee wal lolee osoo hin ta'in waliin mari'atee wal falmee furmaata haa fidu jedhu ture murni aangootti ol ba'e garuu olaantummaa murna tokko olaantummaa nama tokkootiin hunda cafaayinee deemna jedhanii deemnee hin taane deebi'anii dhufan. Deebi'anii dhufanii kan dhufan garuu teessee waan kadhatteef manguddoo waan itti ergatteef rabbi waan itti kadhatteef miti. Uummata gurmeessitee uummata dammeessitee harka hoggaa mijeerte jechuudha. Sani kan deemaa jiru. Ka horee nageenyaa jedhamu sun horee nageenyaa maqaa xahaaraati. Maqaan najisaa maafiyaadha jedhama. Horee nageenyaa caffee irraa kaasee federaal irraa kaasee hanga gandaatti jirti. Sun maqaa wanniidhaati maqaaf dura qabatan. Maqaa xahaaraa jechuun maqaan najisaa kan jechaadhaa kun maafiyaadha jechuudha. Maafiyaan amma dhibbaa 20 jira san keessa bakka katiin fayyanii jira jechuudha. Bar wanni hangammaa waan isaan godhan keessa isinii bar baay'ee xiqqoodha. Waan nama jibbisiisu, waan fokkisa. Gareen kun yaada adda addaatiin ka'e humna akkamtu keessa ture, warra abaaboo keessa ture, qabsoo kana keessa ture, achi keessa wal madeessee haaloo wal ba'uudhaaf mootummaa galee jira. Warri haala kanas ture. Biyya keessas qaacee kan itti bakamee jira. Warri immoo wayyaanee jalatti nama ajjeesuu barate. Kanaatu wal gahee amma fakkeenya warra gurguddaa fudhatte araarsaa jechuun Arsa Mardaa jechuun nama mujrima gara jabeessa. Gaafa wayyaanee nama fixe yoo yaadattan gabaasee dura nama kana. Guyyaa ximqataa ijoolleen afaan sirbaatiin mootummaa arrabsinan ijoollee amma 14-15 shukutii danda'e ajjeese. Ji'a tokko booda makiinaan ijoollee isaa irra deemee jala ajjeese. Nama rabbiinuu barsiisuu dadhabee jechuudha. Mucaan amma booda isin hime gurbaan nama burraaroo irra jiru baay'isaa jedhamu sun nama zaban wayyaanee nama fixe. Nama inni jedhee amma immoo burraayyuutti kan inni lakkaa'e nama 57 irraan ga'e kan inni gafarsatti nama gate. Isaas rabbiin ijoolleedhaan miidhaa hedduu irraa ga'e irraan baratiin jechuudha. So warri wayyaana keessa muuxannoo kana qabu jira. Hammoo akka Abbabaa Garasuu fi Haayiluu Gonfaatii fi ijoollee hedduu tokko galamsu jiru tokko Bilisaa Booyidoon maal jedhan tokko ijoollee abaaboo keessa tuttuqaa jira. Ka abaaboo keessatti hijaa
Maaliif abaa keessa namni ol miidhu ture beekta. Dhugallee qabne tokko tokko. Garuu abaa keessa namni tokko si miidheef deebitee ijaasan uummata irratti ba'uu qabdu. Warra akkanaa kanaan wal ga'ee warra dhiiga namaa barate kanaan wal ba'ee uummata shishin godhaa ture. 2019 irraa kaasee wanni kun 2018 irra eegalee kadhaabate 2019 irraa hanga 2020tti sirna tiisuu irratti sirna kan tursiifneeti abaa yoo dhufte nufitti dhabamsiisuu qabna. Qabsoo Oromoo yoo dhufte kanaan irratti dalagu turan irra caalatti seekuriitiidha dalagu turan caasaa mootummaa keessa ijaaramee beeku. Fakkeenyaaf ajjechawwan godhamu kana hunda poolisii ajajam poolisii itti fayyadamanii poolisiin wardiyyaa isaanii jaati isaanii dhaqee ajajaa jechuudha. Akka odeeffannoon taane poolisii kanneen nama ajjechisaa turan. Kun adiidamii lama booda eegal lolli Tigraay qabbanaayiti qohaara galfatan booda warra Tigrootaan lolan san maallaqa mi'eeffatan. Abbootii qabeenyaa jeneraalota Tigraay kana ukkaamsaniituma kadheessees kubbaaniyyaa irraa saaman. Tokko bar kubbaaniyyaa saame mucaan gabaabaan tokko. Kubbaaniyyaa guutuu fudhate. Akkaawuntii amma maallaqa san barataniiti wal ga'uu diide maallaqni Tigree irraa hatan. Oromoo gaggara galfatan boo. Oromoo gaggara galaniiti dura uummata Wallaggaa waan isaan bar uummanni Wallaggaa kuni Oromummaa lagachuu dhabuu isaatiif galateeffachuu qabna. Waan isaan godhamu. Ani hin beekne hangana ani beekta amma dhiifama gaafachuu barbaadu uummata Wallaggaa. I didn't know how bad it was. Loqoda laalanii Matawaqaan immoo Wallagga taanaan waan biraati. Matawaqaa laalanii loqodni bakka biraa taanaan Wallagga taanaan amboon dabartu amboo dabarraan qeeraa sii ta'a jechuudha burraayyuutti. San booda naggaadee kana wal ga'uuti san booda shawaa keessaa gindabarat kana nyaatan bal'ifatan shawaa kan waliin gahan diriirfatanii amma albuuda Beenshaangulii Gujii maal kana keessa jiran jechuudha. So maafiyaan sun amma yoo si jeeftees biyyaa jecha mootummaa jecha 2019 hanga 2020 mootummaadhaa jecha aangoo jecha si jeeftu turte amma aangoo fi miti. Amma tiyyaan na baasii maallaqa siisamuudhaaf si jeefti jechuudha. Amma immoo dura shawaa lixaarra ta'ee galtu malee amma godina hundarratti caasaa diriirfattee jirti. Ijoolleen wajjin qabsooyite dhibeetanii wanni waraabessi foon namaa gaafa mi'eeffate harreen nyaatu. Kana dhageessanisa waraabessi foon namaa mi'eeffannaan foon harreen nyaatu. Ijoolleen amma nu wajjin qabsoo keessa ijoolleen takka jara kana wajjin maallaqa saamuu achirraa nama ajjeesuu kanatti waan mi'eeffatteef bar ijoollee sabboontoota turte hedduu amma kana keessa seenee jiru. Cinaa gorsuu jirra cinaa adabu jirra bifa adda addaatiin jechuudha. So bifa kanaan kan deemaa jiru. Dhimma Wallaggaa kana namni keenya waddaa. Nam ormatti quba qabu dura maaltu godhame ka jiru. Wallagga keessa Amaarri ka dur jijjiiru jira ka gaafa dargii san immoo sababa hongeetiin Wallagga kun dachiinsaa gabbataa waan ta'eef yeroo lama namni qubsiifame. Tokko gaafa hongeen 70 keessa ture san Walloo irraa bakka adda addaatirraa Amaarri naannoo Amaaraa kana keessa namni dhufee qubsiifame. Lammaffaa immoo zamana Junaaydiin pirezidaantii ta'e Harargee irraa namni qubsiifame. Amaara kana maal godhan gaafa lolli wayyaanee ka'uu deemu itti erganii fakkataan kun faan laal mana dhugaa namaa walii dhoysuu wakkachuun hin barbaachisu waan isaan Amaara godhan. Lafarraa duuwwan nama. Waa lamaaf godhan tokko marroo ittiin abaaruudhaaf. Lama Amaara kan dallansiisaniit maal janiin dhoysatti ifatti warri mootummaa dhaqanii hidhadhaa ofirraa dhoorgaa shanee janiin. Dhiirtii Amaara dubartoota ijoollee naannoo Amaaraatti baqachiifattee deebitee mootummaan godhee hidhachiisee lola seenan. San booda hoggaa lolli Tigraay dhumee Bilisiginnaa fi mooraan siyaasaa Amaaraa walitti gibjettu. Amaaruma hidhachiisan kana Oromoo dhahee jedhanii akka Oromoon mootummaa deeggartuuf. Amma miskiinonni tokko kaleefaa maal jedhan amma makalaakaa humna guddaa jiru. Makalaakayaan humna dhukaasa callisee ijoolleen irratti meeshaa gurguddaa dishqaan ganaa fudhatamaa hidhachiisu jiran. Yaanni isaa maali kana jala mul'isanitti hima. Naannoo sanitti akka Walqaayiitiif Xagadee kana godhanii Oromoo fi Amaarri waluma ciraa akka deemu barbaadan. Gaafii amma galchan itti jettu. Gaafii galchuun rakkoo irraa hin qabu. Gaafii nagaan galchinaan. Annama nagaan gaafii kaasu. Jawaar kun morma kanaa ol kiyyaa yoo jee hanga muradheetiin fudhatan jennetti rakkoon hin jiru.
Garuu gaafii kaasuu miti amma ka jiru. Gaafii sunis kaka'u dura qawwee hidhachiisaniit ummata nagaa wajjiyyuu adda baasaniit gaafiin dura akka dhuftu godhaa jiranii jechuudha. Fakkadaaf as ka hidhachiise bar fakkadaan faan harka kanneen jamee amma deebi'ee guduruu wajjin isin maxxansaa tureemi guduruu wajjin Amaara dha'u jira achi Amaara lolu jira akka waan gaarii haasa'anii bar eenyutu Amaara nu dhayaa jeen shiftaan jiraannan mootummaadha raayyaa ittisa biyyaa jira poolisii jira inumaa waan bakka waan sabaa qabdu kaseenuu qabu humna federaalaati. That's the way federalism is designed. Kuni shira guddaa deemaa jira. Oh, ati ta'uu ni dhabdeemta. Ati giddaa ayyaana asa koof diimaa irratti gaafii akkasii kaasisuu barbaadu bara. Hanga wanni itti hanga ganda maamee faana faatti hanga machaaraa gubbaatitti godhuu barbaadan. Kun ummata walitti bu'iinsa yeroo dheeraa goosisuu barbaadan ka jiru. Faannoo deeggarsa ka jiran. Ani nama qawwee wal ajjeesu akka dhaabbatu nam qawween akka siyaasa teenya keessa baatuun barbaada. Garuu faannoo fi oolaan they are facts of our political life at this point. Jara faannoo kana asiin ka gahe mootummaadha. Yaadatti ni gaafan baardaar dhaqee dubbise. Marii bal'aan dargoota wajjin godhe hoogganoo isaanii wajjin godhe deebi'ee gabaasaan dhiyeesse. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kuni Oromoodhaan waliin bu'a. Kun biyya diiga saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuu qaba. Obboleen cufaa wajjin taanee Oromaadhaan waan sangadaa turreemi. Mariin Oromoo fi Amaaraa qabsoorra godhame sun guddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba inni. Ni dhaabsisan boo. San qofaa miti. Gaafa jijjiiramni dhufu jeneraaloota mootummaa sarara fincilan federaalaa ramadaan jeen. Asaaminoo Saggeefaa, Tafarraa Maammoo, Jeneraal Kamaal Galchuu, Jeneraal Haayiluu, Abbabee. Jara kan federaala godhaa maaliifi saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uumatanii jiran. Maal godhan? Jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaarra ramadan. Diizaastar wanni sun fidanii beekna. Amaarra eenyu ramadan? Asaaminoo ramadan. Ana asaaminoo mana kiyya yaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa. Jara keenya Oromoos illee akkasiin jeen. Abii kallattiidhaan itti bakka warqinaaf lammaan jiranitti. Gaafsan ati siyaasan beeytu. Asaaminoon waggaa waraana kana leenjisu 1.8 billion. Takka takkaan beekan turan. Hogganoonni Amaaraa san wal fixuu deeman takka takkaan qaban turan. Siyaasaa shiraat deemna. Ijoolleen sun dahinnatii keessaa waan dhufteef waan hundi waan dahinnatiidhaan hojjetamutti fakkaata. Sambooda kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquun qabne lola geessan. Guusa waggaa barbaadan Amaara danfisan boo. Danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana banziila irra facaasan. Ni yaadattanii waan TV fi faanaan yeroo sana haasayaa turan waa'ee Oromoodha. Oromoon guutuun keessatti Wallagga shanee. Tigreen guutuutti juuntaa. Sirna federaalizimii diinee sabboonummaa dhabama goonee sirna mallakkatti isin deebifna janiin. Reactionary nationalism samii dhaqee jechuudha. Gaafa kaan hoggaa Ameerikaan gamaa gamaan dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan. Warra kalee akkasitti danfisan. Aguma qabbanaa'ullee dheeyne. Fireechallee ittiin garsiifne hoggaa kurbaadhaan. Taphni akkasiin jiru siyaasa keessa. Bikka ijoollee Amaaraa kana buusu alaala. Danfisanii waan silaa yaaduu hin dandeenye waadaa galanii fi lola san keessa qoraan isaan godhanii. Lola Tigraay asii wanni irraa deebite kana Shawaroobiit irraa deebite kana milishaa Amaaraa 70,000tu keessa ramiim ta'ee bara ijoollee. Kilaas 100,000 hidhachiisan. Aboo Rabbii jaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa. Kalee kun diina jettee itti bobbaaftee dhiiga waliin nayitee osoo dhiini sun hin qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namichuma kalee diina jetteen ati waliin hammattaa inni immoo ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiru jeneraalonni tokko na dhufan. Humna addaa kana diiguu barbaannaa jiran. Yaada bareeda humna addaa diiguun garuu be careful.
suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jedhaniif Somaalee Affaar sanboota suuta gara kaanitti deema confidence kennuudhaaf. This political management. Isaan garuu security material maal qaban dhaqaniitii ka jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale. Faannoon isaan koolkilaa kuma dhibbatti kennan caakka gale. Rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma. Haga fedhe garaagarummaa yoo qabaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyoom walitti qabna, olloom walitti qabna. Ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qabna. Sodaadha warri qaba Oromoo sodaadha waan namni hundi qabu. Akka itti nu qabanneedha. Akka itti nu qabannuudha. Akka amma deemame abiifaa deemaniin taanaan Oromoo fi millee miti faannoon kuni akka abiifaa deemanitti Amaaraa fi sodaadha. Oromoo fi sodaa olaanoo. Saba olaatiin bar Oromoon qiimaa miidhamne. Lolli makoon qabu haa jennuuf kanaaf jechuudha. Kanaaf ani faannoos olaas TPLFis hin deeggaru. Garuu sababa isaan itti bayaniif niin beeka. Useetuma bobbadaa rabbi dhabama isin haa godhu jee abaabuun barbaadu. Dubbisuun barbaada. Opshina siyaasaa itti garsiisuun barbaada. Maaliif opshina qawwee abiyyitti agarsiisee jira intala inni suni. Naannoo Amaaraa kana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati. Furmaanni Oolaa Tigraay faannoo biyyattuu tana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaadda. Mootummaan hoo ka godhuu danda'u. Kan mootummaan firoomsee jara walitti firoomsuu dalagaa mootummaadhaati. Firoomsee jiru already. An kadin jechuun jiru hoggansi siyaasaa kan Amaaraa ka Tigree ka Oromoo ka Soomalee waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin galuun qabu dirqama. Maaliifi waliin baduudha fiddi. Gaafa qeerrooti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoon qo'atte akka kufiisuu danda'u ni beekna. Maaliif Amaara tiriishaawut goone? Maaliif Tigraay tiriishaawut goone? Tigree bar injifannee akkasitti hin goone. Baankiif taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiiti bar. Gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaamtan isin irraan fudhannu. Kajjeeftaniif gumaa isin hin gaafannu. Ganda keessan isin jalan dhufnu. Benneeti bar bilaashitti qulfii gatti kanname. Jala dhaqe. Okay? So, furmaanni amma barbaachisu maali? Amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Oolaa abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jiran. Oromiyaa harka oolaa jira baadiyyaan. Kana akkasin laallu gaafiin boodarraa si kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaaseen isinii fixa. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa geessaa jiru. Fakkeenya kaati kaaftee magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaas ni godha baay'isa wayi. Amma bakka hin to'anne guyyaa tokko humna guddaan dhaqaniiti qabalee bulchiisa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda waggaa makalakaan deeme qabalee sun ramiim taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaami wanni kalaqni badiin gama waboonis dalagamu kan gara mootummaanis dalagamu. Tokko tokkoon wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima. Adda beekuu dadhabne. Maaliifi mootummaan humna waboo keessaa galeef kan biraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaayee bosona gannaqe. Amma waggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jaan. Waggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiruu jaan. Footoo waggaa agarsiifne humna keenyaan bitii jaan isaan. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qaban kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu. Amma ijoollee galte kana ijoolleen dhugaa qabdus ni jirti. Kan dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa walitti buutee galte ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti. Humni riphee lolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo ka waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakaa federaal poolisiitti Oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisiitti yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jaa humni ol lolu lama adda dimaarkeetti kiliir ta'ee beeku maaliif waraanni Kaanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata. Waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi maariin maaliif humna huccuu adda addaa uffata. Rispoonsibilitiin itti gaafatamummaan haa jiraatuu fire. Kanaaf amma ijoollee kana dubbisaa turan eegan deeggarta maxxanse booda marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa hojii loluu feetan rakkoon qabu.
Garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatiitti guduruu sanii deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan kan jedhu. Lammaffaa waan lama dhaabuu qabdi ijoolleen gara lachuu jirtu. Marroon faanis ijoolleen tun isaan galtee mootummatti galtee maatii isaanii adamsuun sirrii miti. Ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte. Sirrii miti wanni amma goggodhamu maatii ijoollee galtee kana dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galtee tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa turte jedhanii fiixuun saaxiluun miidhuun isuma feer. Kanaaf ijoolleen tunis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fixaa deemnu gamma.